adeemsisu garuu asitti tokko ijoolleen hin jiran biyya kana. Maalsi godha? Maalsi godha? Maalsi godha? Ijoolleen jedhamee boodanyaan shaamarranii 8-9 footoo wajjin kaa'atee maalsi godha? Maalsi godha? Maalsi godha? Gammee amma dhufuudhaaf jechuudha. Guyyoota muraasa bichaa naaf eeggeerummoo siyaama sagganus ani ammas irratti dhugaa argaa siyaama sagganus nan danda'a. Dhagee ijoolleen baay'een fayyada waan amareetuni. Inna isaan naan mareetan jechaadhaan. Sidinee laayifii kubbaasaa 70 keessaan lakkii waan akkana isaa sittaaf wannan jedhu jechaadha. Ji'a tokko uummata fayyii gammee amini gaafa isaanatti himtee dhugaa keetii dhugaa rabbii otoo si dhagee akkana hin turan jedhu. Danda'a dhuguma rabbi maaliif hin beekamu wanti hundumtuu akka carraadha. Dhuguma jechuun danda'a dhufee haalli natti ulfaatuu danda'a rakkachuu danda'a utuu ati natti himtu waan baay'ee gaafan arge jechuun danda'a. Mootii qabateeti moo maanetti innaan gammee asitti dhaga'amaa rabar. Dhageessee? Waay. Dhiifama bilbilatti galati. Ijoollee fooloorsii guddaa qaban ijoollee farkaallee ganzaba qaban innaa dhufanii naan maratan akka yaadaa tokkotti dhiisii siin ta'u wanta akkasii jedhuun miti jennaa jedhanii waan itti naaf wayitti fakkaate jechuudha. Baruuni garuu ji'a tokko ji'a durmaan boodatti hin baraatuuni. Mucaan tokko jechaadha. Mucaan tokko mana maadaamiti baateetu otoo hin bayini jedhanii hin bayini lakkiidhis hin bayini intala lakkiidhis taafuuniiti allaraas hin ulfaataa dhiisennaan baateetu viizaa hin mucaa biyya koo tokkotti nan eegaladhee naan jette. Ani immoo mucaa sana natti toluuniiti dhiisis taafuuniiti. Ani ijaani gorsuudhaaf jechaadha. Ijaanni waan likkiitti mudaafi lama gattaran. Dhiisitaafuunitti lakkii karaa isaan hojjechifatini itti yaadinan lakkiin noo mucaa biyyaati waan akkasiin an godhu jette. Lakkii dhiisii naa biyyaan barbaadee haa ta'u lakkii dhiisii ijoolleen isaan kun harka keessaa mala yeroo birriin nama harka keenyaan namarraa fudhatu birriinaan qoe bakka ishee fanda walaatteetu baatee attee hojjechifatte viizaa. Achiin torbaan lama kudhaan kun kaleessa dheengadda galgala naadhaa waltee bakka viizaan koo karaa bakka sana dhaqulaaf nama innaan mucaanoo bilbila naan kaasusi birrii sanarraa fudhatee otoo ati gaafate sana dhagee maa kunnuun tura dhufan jette. Ani immoo teenkiyuu bakka cha'u bakka hin jireen amma nama hin jireen waan biraati. Kanaafuu wanta siin jedhu waan namaan jedhu nama miiruudhaani. Ati beekana dhufnaani innaas teessee ilaaltu ijoollee as keessaa olii gadee qophistee footoo uffata isaa arbaadaa deetuu dalabilattee yaatee olii gadee qophistee goddanyoonni 5 taatee 6 taatee as keessa yaatu olii gadee sitti fakkaataani. Dhugaa dhageessee sagaleen kun jiru ijoollee. Sagaleen kun jiru maan ni gammee waan jettu wabii Oromoon. Haasa gammee anatu mootii qabatiiti. Kanaafuu dhageessee kanaafuu akkanin jedhee isa ijoollee as keessa ijoollee 5 ta'anii 6 ta'anii taasisti fakkaatiin otoo shaarjaa kana kan jedhamtu kan deemtee mana tokko keessa ijoollee mana jaarsa keessa ta'anii mana tokko keessa 7-8 ta'anii maraatanii taa'uu dhiira miti shaamarran otoo ayidii qabaatanii farkaa hojiin jiru biyya kana keessa hojii nama dhabame nama baay'ata waan ta'eef hojiin jiru. Ijoolleen baay'ee marashaa jiru hojii dhabanii tacha ayidii baafatanii. Kanaafuu otoo ammas tuftee birriin 2,000 si kaffalame iyyuu ayidii si ba'e jechaadha. Ji'aatti kan sirra ga'u 1,000dhaan ji'a tokko 1,000 seef hin gootuni. Tuftee biyya kana keessatti. Eshi gammishaa galatoomuu dhugaa. Yoo si immoo jala jalattee dhabbastee immoo ofitti waame achi Joordaanitti hojjetu dhufe. Maalin tabbata? Waa si yoo jalatte jechaadha. Si yoo jalatte yoo dhufu kottees mudde. Waaqni naa milkiisu waan kamiifiyyuu
Garooma kana seef godheen kaa'anii sana barbade kana seef godheen kaa'anii. Eno anis qabadeen ka lafa godha. Itti dubar laala. Gaaf sangaruu na gargaaristii. Umuriin kee beekaa daa'ima fakkaatanii. Umuriin kee beekaa daa'ima fakkaatanii. Umurii skinatti muka. 22 taataa. Jordan. 22 taataa. Umurii ni mata nu gamme. No, isa wala mo sa gadi. Digdam shini gadi. Nice. Sa gadi. Digdam Amma shini jette gadi. digdam lama gadi gadi taatu sadis. Ana wanta nu kiri sa gadi bakka akkasatti. Tikfara bar. Kuma tirani mo kan beekamu. Kuma tirani bitu muri. Gazi mrisa wakas. Dumar gaggabaa indoo muri shi kuteeraan teeti. Digdam furtaatuun. Digdam lama digdam sadii yoo baay'ate. Digdam tokko. Digdam tokko digdam lama digdam sadii dabartuuni. Maaf dhagaabatte. No, fakkeenya amma laayifis naaf ganaa si afaan cubooti ganaa waan baay'ee seekkata waan ta'eef hin ariifatiin jechuudhaaf. Osoo digdam shan yoo taate gaggabdee of taasisti marattee mucaa tokko harkatti baattee galuudha mannaa. Ati meeqa? Iskii gammata gammee meeqa nante? Gammataa meeqa qo'an isin sobu? Mataan deemera gammee garuu maaliif? Mataan koo akkasuma deeman jedhama. Maali dulloo meeraan baay'isa. Dhugaa duraan qabdaayi. Digdam saddeeti waggaa 28 digdam soddoma. Eewwan ishee kun 31. 32 ta'e. No. 35. Soddoma siinaan salaalee koo ati bakka gammaachi tokko faadhaanti. Soddomaadhaan. Soddoma darbu kan jira yoon doomani. 32 taatu. Naman ta'u soddoma bakka soddoma. Dulloomtee takaayaa ati iyyuu maal si eeggatare kanaa achi deeme ijoollee kee malee. Ani dhiiraan kan qorakoon qabu nan dhiira. Ani biyya arabaa Faaderiin kiyya jechuudha. deeme dhaga'i. Ani biyya arabaa Faaderiin kiyya jechuudha. kanarraa baay'inaan. Dhageessee? Biyya arabaa Faaderii kiyyatu fi isa wal bira qabdanii si turra dulloomadha. rakkoon qabuun itiin. Qabuun itiin. Alaruu alaruu hanotoon biyya arabaa hundayyuu deemee jira. Anarraa bareeda. Ani waggaa 45 yoo biyya galee rakkoon qabuudhani. Waggaa 45 biyya galee dur bakka keetii kan durbatti qonni dubartii waggaa 15 19 20 fuudhanani. Waggaa 20 kana. Kan qoree la Allah rabbi si haa gargaaru. fakkeenyaaf isin jedhe barani fakkeenyaaf. Kan dheeraan lakkaa'in Fakkeenyaafis ta'u rabbi si haa gargaaru bakka yaadde karoora kee. Ameen jedhe. Durbi tokko moo jettani ani koo isaa gadiin jedhe. Ani na afaarri hin jedhe. Innaa anarratti umurii 10 oliin sinii herreege birraasaa. isheen mee waan jette ani abbaa ishiiyyuu nan caalaa. Ani abbaa ishii umrii nan caalaani miti ani. Nan caalaani mul'atu ta'ini. No akkas jechuu biti umuriin tokko miti jechuu barbaade. Fuula. Abbaan keenya tola bukkee fi nan abbaa kee fakkaataa jira. Dhiise irra darbeera. Baay'ee bakka ammoo gaati bira galchinaati. Uummata fikirii teenkuu galatoomaa nama ja'a foolina godheeraa teenkuu siniifan deebisa ishee. Foolan barbaadu iyyuu. Galatoomaa teenkuu. Gamishaa teenkuu baay. Ana makanya sitti machaa gorsa godha geeffadhaa tokko otoo nama galchiin. Gorsa garuu si fayyadaani. Ijoolleen biyya biraa fakkeenyaaf Beerut, Joordaan kan warra Beerut illee haa ta'u warra Beerut illee dhufte rakkoon qabuun biitti wal lola keessa jirtu waan ta'eef. Joordaan, Saawudii, Bahariin naannoo jirtan Kwaatar, Kuweet jirtan kun jechaadha. Yoo mana nagaa keessa jiraattanii
gara Dubaay yaadina keessa keessatti yoo dhuma hojjechuu barbaadan birrii kaawwachuu barbaadan yaada gara Dubaay yaadina jiruma dhugaa sin jira bar Dubaay baay'ee ulfaataadha baay'ee kabbaadhaadha sababiin isaa innasi hojii arganne ijoolleen asii rakkachaa jirti cinqatii keessa jirti ijoollee sammuu dhoodhaaf mucaan tokko maqalee isaan daawwalteet ajumaan jirtini daawwalteet bakka ani maraachuudhaaf hinetti maalinaan hojii dhabee hojiin jiru jettee otoo ani kamtuu hojii otoo anaa dhugii kamtuu maraattaa otoo asii jiru maraattaa jedhee dhugaa rabbi jira bar kanaafuu ijoolleen keenya asitti ol dhufina amma namni tokkotti jechaadha kan fakkaatu innaa fagoo baannaa silaalan waanuma bakka biyyi kun qawwee itti fakkaatan biyya birriin jiru biyya hojjetanii ba'anii galan midhaan itti fakkaatan hajjaa Dubaay na hidhuu dandeessaa kennaa bulti nama galchitu nama viidiyoo galuun galchaani nama viidiyoo galu yoo galchamna deeman iddoo kana sinna waaqayyo koo baraaf jireenya kee haa eebbisu haadhoo koo dhugaa kee jettee mee namni akka kee jirtu erga dhufatanii kana Dubaay akka jedhamu miti nu ulfaata kimmii ijoolleen keenya balleesse Dubaay ijoollee keenya maan balleesse Dubaay balleesse maleeti ijoollee baay'ee qabdu qoyaroo ilkanan galchaati carraashiti raalchee ilkanan galchaa qaba viidiyoo baati machees sambanni gabaa tullu bolloo dalbanni gabaa leemmaniiti kobbamee viidiyoo raayil qoy banuufan bani akkam gammi akkuma raayil jirta lubbuun inni profailii karasmaan ምን አልከኝ? ፕሮፋይልሽ ላይ ያለው አንቺ ነሽ? አዎ። ቆይ ዝም ያርጉ በስጋይር ምን ነው? አይ ምንም ወድጄ ነው። እንዴ ምን ሆነ? አይ ምንም አልችልም መጠየቅ ትችላለህ። ሰላም ነው? ሰላም ነው? ከየት ነሽ? አሁን ዱባይ ነኝ፣ ግን ያው አዲስ ነኝ። ገና አንድ ወሬ ነው። ከየት? ከመጣሁ ከኢትዮጵያ። እንዴት አይሻት ዱባይን? ያስጠላል። የምርሽ ነው? የምር ያስጠላል። እንደገመትሽ አይደለም? አዎ እንደሚታየው አይደለም። ስንት ነው ደሞዝሽ? እኔ ልክ እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? በአይዲ አይደለም የገባሁት፣ መጥቼ ማለት ነው። ከሊወሊ ነው የገባሁት። ጠፋሽ? ጠፍቼ አይደለም መጣሁኝ። ቢሮ ገብቼ ቢሮ ስራ የለም ነበር። ከዛም በቃ አስወጣኝና ገባለሁ በራሴ አልኩት። ልጆች ፈልገው አስገቡኝ። ጠፍተሽ ከዛ ወጥተሽ? ከቢሮ ወጥቼ እኔ የሚገርመኝ በአንድ ወርሽ መጥተሽ ከቢሮ ወጣሽ? ስራ ከጀመርኩ ነው ገና አንድ ወሬ። ከመጣሁኝ 2 ወሬ ምናምን ነው ከኢትዮጵያ። 2 ወሬ በሆነ ሰው ግን አንድ ወር ቢሮ ተቀመጥኩኝ። ብትቀመጪ ለምንድን ነው ወጥተሽ ምሳሌ? ለምንድን ነው ወረቀት ቀራም ውስጥ የምትገቢ? ለምን አንዴ ከገባሽ እኮ አለቀልሽ። ስራ የለም ወገሜ ማልኩ ሆጂን እንጅሩ ኦፕሱ ከደካለም ለምን ቪዲዮን ከሲቪደን ማቲ በዘመድ ነው የመጣሁት። በዘመድ ቤት መቼም እንዲህ አያረጉሽም ዘመድሽ። አሁን እንግዲህ እዚህ ሀገር ዘመድ የለም ወንድሜ። በጣም ያሳዝናል። ተሸውደሻል በጣም። ዱባይ ይሄ ልክ ሴትዮ አሁን የገባሁበት ሴትዮ ሜቢ ላሰራልሽ እችላለሁ አለች። ተወላጅ አይደለችም። ግን አሁን ቀረማ ኮንትሮብሻል። እዚህ ሀገር ተወላጅ አይደለችም። እኔም ሰው ነው የሚያሰራልኝ። ድንገት ላሰራልሽ እችላለሁ አለች። እና እግዚአብሔር ይርዳኝ። ይርዳሽ። ጠይቃቸው። ግን ደግሞ አንቺም አሁን የአንድ ወር ደሞዝ ተቀበልሻል? አይ ሰሞኑን ነው የምቀበለው የሚደርሰው።
በቃ እሺ ሌላ ጊዜ